Ana keessa turree jennaan akka waan of ajjeesaa jirtutti yaati. Ati amma deebi. Angaruu obboleetti koo amma argadhutti asumatti tan cicciramee du'a malee hin deebi. Aha deebi'u qofaa koo deebi'u shamara ta'uu koo dagatta. Baay'ee sodaadhee dhugaa. Akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabachaa namoonni hedduu karaa keessatiin fiilmii Ilidaa nuuf fidii fiilmiin Ilidaa yoom gadhiifamaa fiilmii Ilidaa eessatti arganna akkamitti ilaalla jettanii namoonni hedduun karaa koomentiitiin karaa keessatiin fiilmii Ilidaa jettanii nagaafachaa jirtanu illee isarraa ibsa isinii kennuuf dhufee fiilmii Ilidaa akkuma beeksisaa argitan fiilmii hedduu addaa ta'ee fi fiilmii kilaasik ta'edha. Seenaa Itoophiyaa keessattuu fiilmiin akkanaa hedduu dalagamee hin beeku. Fiilmiin afaan Amaariffaatiin dalagaman iyyuu fiilmiin kan wajjin kompiitii yookaan immoo dorgomu hedduu muraasa dhugaa. Maaliif artistoota qaqqaxalee artistoota dandeettii ajaa'ibaa qabuun dalagamee fi fiilmii addaa ta'edha. Fiilmiin kunis akkuma fiilmota kaawwanii eebba booda ummataaf kan gadhiifamu ta'a. Karaa biraatiin namoonni hedduun fiilmiin kun yoom eebbifamaa eessatti arguu yookaan immoo ilaaluu danda'an kan jettaniif ammatti fiilmiin kun YouTube irratti yeroo dhihootti gadhiifamuu dhabuu danda'a. Maaliif erga sinimoota yookaan immoo galma tiyaatara filatamaa ta'anitti hedduu keessatti ilaalamee uummanni hedduu ilaalee booda gara YouTube fi yookaan sooshaal miidiyaa irratti gadhiifamuu danda'a jechuudha. Garuu ammatti guyyaa boru sanbata guddaa haala ho'aa ta'een qophii ho'aa ta'een finnee galma tiyaatira biyyoolessaatti akka eebbifamu kunoo taatonnummaan yookaan immoo aaktaroonnummaan fiilmicha irratti aakti godhan yookaan immoo fiilmicha nu dalagan kunoo nutti himaa jiranu akkuma dhageettan kunoo gamtaan faallee gamtaa hin amanin agaruu ni waan inni jedhu dhageenyi deebina. Dhangaa ajaa'ibaa tokkoon isin afeeruu dhufu sadhugaa fiilmiin ededa jedhu dadhabbii yeroo dheeraa booda xumuramee agarsiisaaf dhiyaachuuf ogeessonni qaqqaxaleen kan keessatti hirmaatan fiilmiin kun qulqullina baay'ee gaarii ta'e hojjetamee xumuramee sanbata guddaa fuula keenya dura jiru kan isuma kan sanbata guddaa isa kana jedhu itti buuta eeggadhu gaafa sana eebbifamuuf qophii ajaa'ibaatu qophaa'ee jira baay'ee irratti qophaa'anii dadhabanii dhufuu keessan qofa eeggachaa jiru. Sa'aatii meeqatti? Sa'aatii 7 walakkaa saalaa qanaadha jechuudha. Eessatti? Galma tiyaatira biyyoolessaa naashinaal tiyaatira kanaaf pilees Oromoo kotta dhugaan siin jedha kotta hin dhuftan taanaan maal godhu manatti dhannee ilaalla kanaaf haa dhufu namni hundumtuu irratti hirmaatu kennaa irreechaati dhangaa irreechaati kun waan ajaa'ibaati dhugaan siin jedha wanti qophaa'e an sababa hin beekuuf fiilmiin kun yookaan immoo guyyaan kun guyyaa irraa hafamu miti qophii kennaa irreechaati. Irreecha jechuun beektanii guyyaa guddaa guyyaa kabajamaa guyyaa galataati. Artistoonni qaqqaxaleen kunillee ka Oromoo galateeffachuuf guyyaa guddaa kana kabajuuf jecha fiilmii guddaa kana yookaan immoo cidha guddaa kana qopheessanii guyyaa boru yookaan immoo sanbata guddaa kana isin eegaa jiranu. Kanaafuu namni hunduu irraa hafuun dhorkadhaa achuma galma tiyaatira biyyoolessaatti wal haa garuu isiniin jedha. Ammaaf kana namoonni yoom gadhiifame tanuuf ammatti hin beekamu xiqqoo ni tura. Maaliif fiilmii hedduu itti dadhabamee baasiin hedduun itti bahee dalagame waan ta'eef salphatti yookaan immoo yeroo dhiyootti gara YouTube irratti argachuu dhabuu dandeettanu. Garuu immoo sinimoota gurguddoo Itoophiyaa keessa jiranitti guyyaa boruu irraa eegalee yookaan immoo sanbata guddaa irraa eegalee laallamuu kan eegalu ta'a. Garuu immoo yeroo xiqqoo keessatti YouTube irratti akka hin eeyine gamanumaan isin beeksisuu barbaada. Maaliif sababummaan ani viidiyoo kanatti dalagaa jiruuf illee namoonni hedduun keessan beeksisaan illee chaanaalii irratti gadhiise agartanii yoom gadhiifamaa akkamitti arganna jettanii hedduun keessan waan gaafachaa jirtaniif ispeeshaalii warroota biyya alaa jirtaniif jechuudha. Warroonni biyya alaa jirtan maybe qophiin eebbaa biyya alaatti like Dubaay yookaan immoo biyyoota biraatti irratti illee qophiin eebba fiilma kanaa godhamuu danda'a. Maybe yoon godhamin illee obsa godhaa yeroo xiqqoo yookaan immoo yeroo gabaabaa booda YouTube irratti kan gadhiifamu ta'a. Kanaafuu obsaan eegaa isin jedha nagaan naa tura. Bye. Waggoota dheeraa dura qomoo tokkotu turan jedhama addana. Qomoon kuni waaqa mataa isaanii qabu. Al tokko namoota daawwachiisaniin ala qofaa isaanii namoonni dhufanii du'anii faa kan argaman jiru as keessatti.
Ogeessi!